tokko waan isa harkatti du'e beekuu qaba. Macaafni qulqulluu mootota isa lammataa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa kaasee gaafa dubbatu waa'ee dubartii haadha hiyyeessaa tokko kaasa. Dubartiin kuni wanta ishitti hanqate qabdi, waan ishitti hir'ate qabdi, wanta hanquu ta'e qabdi jireenya ishii keessa, yookiin immoo wanta yaaddoo itti ta'e, waan dhiphinatti ta'e, waan sodaa itti ta'e qabdi dubartiin kun. Dubartiin kuni kan ishiin itti yaaddoftu maalidha yoo jenne liqiitu irra jira. Liqiin ishirra jiru kun immoo kan abbaan manaa ishii fudhatee du'edha malee isheetu dhaqee liqeeffate miti. Isheen namarraa dhaqee fuudhe miti. Isheetu iddoo biraa dhaqee fudhate miti. Yaaddofti. Abbaan liqii sun garuu dhufeetu ishee doorsisa. Yoo ati liqii koo kana naa baasuudhaa baatte ani ijoollee kee garba godhachuufan dhufa jedheetu yeroo hundumaa ijoollee kee fudhadhee garba godhadheedha. Wanti macaafni qulqulluu argisiisu dubartiin kun ijoolleen hiyyummaa dhumshiitiin ijoollee ishii guddifachuu barbaaddi malee ijoolleen ishii ba'anii akka garba ta'an sammuu ishiitti fudhachuun barbaaddu. Hiyyummaa waan biraati. Namaaf garba ta'uun kan biraati. Rakkinni waa biraati. Namaaf bitamuu waa biraati. Har'a garuu nama tokkotti nan dubbadhaan otoon sagalee kana lallabu. Maqaa goofticha Iyesuus Kiristoos harka namaatti bitamuun jireenya namaa qofa harka namaatti jiraachuun harka namaatti bitamanii galuun harka namaa keessaa ba'uu dadhabuun namoota baay'eef ati daandii biddeen banuu taata. Ameen jedhi sirriitti. Namoonni harka keerraa akka nyaatan, namoonni maaddii keetti akka dhufan malee yeroo hundumaa jireenya harka namaatti Waaqayyo baraka hin fixiin. Nama harka eegutti Waaqayyo baraka hin fixiin. Namoonni baay'een harka namaa gallaan harka namaatti ba'uun barbaadani. የሚገርማችሁ ነገር በሰው እጅ ከገቡ ከሰው እጅ ሊወጡ አይፈልጉ እምባአን ይተሱ ማሊ ነንጅራደው ጅሬኝ ከነጫል ኖ ዋቀዮ ጋፈስ ኡሙ ዮኪንሞ አዱኛ ከነረ ጋፈስ ፊዱ ነመት እርከቴ አከት ጅራቱ ሚቲ ኦፍ ደንዴሴ አከት ጅራቱ ዋቀዮ አዱኛ ከነረ ሲፊደ ከናፍ ዱበርቲን ኩኒ nama Waaqayyo Eelsaa itti gaafashin iyyata galchitu argina. Iyyanni kun maalidha yoo jenne wanti mana kootii dhume, wanti mana kootii du'e, wanti mana kootii dhabame, wanti mana koo hin jirre deebi'ee hin dhufa kan jedhu amantee deemte. Har'a akkas fakkaata boru guyyaa biraati. Har'a akkana fakkaata anaaf guyyaan biraa jira kan jedhu dubartittiin amantee deemte. Inni jalqaba waan nu harkatti du'e akka ka'u gochuuf inni jalqaba feez isa jennu amantii nu barbaachisa. Wanta nu harkatti du'etti eenyutu aboo qaba, eenyutu aangoo qaba, eenyutu jiraachisuu danda'a, eenyutu deebisuu danda'a. Isa diigame eenyutu ijaara, isa buqqee eenyu dhaaba, isa bittime eenyu walitti qaba, isa du'etti eenyutu lubbuu gochuu danda'a jenne inni jalqaba abbaa hojii kana hojjetu beekuuf amanuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een Waaqayyo kana godha jedhu malee Waaqayyotti amantiin qabani. Waaqayyo kana hojjeta jedhu malee wanti nuti dhageenyu hundumtuu kan nuyi arguu dandeenyu amantii yoo qabaannedha. Amantii jechuun immoo waan ijaan argamu otoo hin taane waan ijaan hin argamne waan ijaan argamutti geeddaruudha. Ittan deebi'a. Amantii jechuun waan ijaan hin argamne gara ijaan argamutti fiduudha malee waan ijaan argan amanuu miti. Namoonni baay'een waan ijaan argan amanu. Maallaqa qabu taanaan jireenyi koo hin milkaa'aa jedhu. Fira qabu taanaan jireenyi koo hin milkaa'a. Dandeettii qabu taanaan dandeettii isaanii amanatu. Seera yookiin immoo
hojii afuuraa, jireenya afuuraa, adeemsa afuuraa keessatti garuu isa kana miti. Qarshiirra ijji keenya hin jiru, firarra ijji keenya waan qabnu miti. Kan nuti qabnu tokko jira. Innis Yesus Kiristoos waan hin jirre jiraachisuu danda'a. Waan du'e irratti, waan diigame irratti, wanta tasuma hin ta'an jedhamne irratti hojii akka Yesus hojjetu amanuutu nu barbaachisa. Kanaaf amantiin jireenya kiristaanummaa keessaa isa hangafaaf isa ijooti. Namni amantii hin qabne waan jijjiiramaa arguu hin danda'u firako. Kanaafuu dubartiin kun in amante. Maal mana kootii kan dhabame dhadhaa ejersaati miti jette. Ani gara nama Waaqayyo yoon dhaqee wanti mana kootii dhabame kun hin deebi'a. Gaa'ila du'eef, nagaa du'eef, abjuu du'eef, tajaajila du'eef, mul'ata du'eef, abjuu du'eef, fayyaa du'eef, furmaanni harka ilma Waaqayyo akka jiru amanuudha. Wanta si jalaa du'e irratti waa biraa hin eegin. Waa si jalaa du'e irratti gara biraati waan eeggatiin, waan du'e irratti kaleessas kan hojjetu har'as bara baraan kan hojjetu Yesuus. Haaleluyyaa. Namoonni afurri qulqulluu dubbatu dhaggeeffadha. Kaleessa akkas ture, dheengadda akkas ture, waggaa kan akkas ture, garuu amma jireenyi koo gadi liqinfamaa deeme. Anoo akka soogiddaa mamma'aa deeme. Asumaan gadeedha jireenyi koo namoonni jettan misiraachoo. Hin kaata deebite. Lubbuu sitti godha afurri Waaqayyo ganama kana. Raalaasi katarraa zeerelevehenemeya. Si jiraachisa afurri Waaqayyo ganama kana humna dhiiga oolichaatiin. Dubartittiin hin dhaqxe gara nama Waaqayyootti. Abbaan manaa koo nama Waaqayyoon sodaatu akka ta'e beekta, inni immoo du'eera jette. Argitanii? Dubartittiin har'a ta'eetu malee manni ishii waan hundumtu lubbuu qaba ture. Har'a du'aan mana ishii itti yaadatame malee waan hundumtu gaarummaa qaba ture. Waaqayyoon qabdi. Haalli jiru hundumtuu nagaadha. Kiristaana maatii tajaajiltootaati. Haa ta'u malee eeyyee nan beeka jedhe namni Waaqayyo. Maal si gargaaru garuu maali? Karoorri kee ajandaan ati barbaaddu maali? Karoorri ati barbaaddu maali? Maal dheebotta? Maal barbaadda? Fidadhu ajandaa barbaaddu gara koo maa inni rakkinni kee maaliin si gargaaru? Maal si gargaaru? Maal feeta jennaan nama Waaqayyo jette. Ani kan hin barbaadu jette. Itti agarsiisi ganama kana gooftichatti. Haaleluyyaa. Kanan barbaada jedhi deebiin itti si maxxansa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Namoota gaaffii qabattanii konferensii kana keessa jirtan hoodhu deebii maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreeti. Ilan deebisa afurri Waaqayyo nana manaan. Hin deebisa afurri Waaqayyo. Barreeffama qabattanii kan jirtan raakatarraa zeerelevehenemeya. Suura qabattanii kan jirtan hoodhu deebii maqaa Yesuus Kiristoosiin. Kanaa dhakeetiif kunoo deebii sitti laadhe maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii Waaqayyoo ton dubbadhu. Obboleettiin waa'ee haadha keetiif suura baattee jirtu. Ila kunoo maqaa Yesuus nama Naazreetiin deebii hoodhu. Hoodhu deebii maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hoodhu deebii maqaa Yesuus Kiristoosiin. Obboleettiin dhimma kanaaf jettee barreeffama qabattee fuula Waaqayyootti dhiyaattee jirtu. Ila deebii fudhadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Siifaa ariifatu yeroo gabaabaatti. Siifaa ariifatu yeroo gabaabaa. Rabahasse keterrevehenemeya. Relevehenemesia. Orala seketerrevehenemeya. Fudhu deebii maqaa Yesuus nama Naazreetiin. Maqaa Waaqayyo san hojjedhuufiin deebii fudhadhu. Deebiin siifaa dhufu. Deebiin siifaa dhufu hin jedhe. Deebiin siifaa dhufu maqaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf dubartittiin nama Waaqayyotti argisiiste. Maalan jedhe? Nama Waaqayyotti argisiiste. Nama Waaqayyotti. Ani jette. Ijoolleen koo garba ta'uudhaaf adeemu. Ani nama rakkattuudha. Ani nama dhiphina guddaa qabudha. Ani nama lubbuun nagaa argateen jiraannedha.
nama dhiphina guddaan mana koo keessa jirudha nama waaqayyo na gargaare jennaan maalumaan si gargaaru maal qabda mana kee keessa waa xiqqoo tokko dhumtee lubbuun keessa ba'uuf kan jirtu tokko jirti. Hallelujah. Na harkatti haphattee kan jirtu, na harkatti yarattee kan jirtu, na harkatti xiqqoo kan taate wa'iitu mana jira malee omaallee hin qabu mana itti. Akka gootu jedheen namni waaqayyo. Hallelujah. Duwwaa walitti qabi. Hurroo naannoo mana kee